Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaa YouTube hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa ga'u jechaarra viidiyoo gabaabaa bareeda tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyaas gaa YouTube chaanaalii barattanii erga hojjettiin seentan boodatti sisteemoota akkamuu yoo buunne yeroodhaa yerootti sabskraayibiin keenya kan nu dabaluu fi akkamitti akka viidiyoolee yeroodhaa yerootti ol baafnu seera isaa guuttachuu qabna kan jiru. Walumaan haa daawwannu jechaa warri Astaa YouTube subscribe godhuudhaan maatii nu ta'a. Viidiyoolee barnootaa yeroodhaa yeroo nuti gadhiifnu daawwadhaan isiniin jaa. Kallattumaan gara viidichaatti isin seena. Egaa yeroo baay'ee kompiitara irrattis ta'ee bilbila irratti yeroo fayyadamtan Google Chrome isa jirurra yoo fayyadamtan bareedan jaa yeroo YouTube fayyadamtan isin fayyada. Google Chrome banee amma gama channel hiyyaa dhufuudhaan erga login jedhu boodatti iddoo profiiliin maqaa channel hiyyaa jirtu irra dhufuudhaan maaliin godhaa YouTube studio seenaa jechuudha. YouTube studio seenee maaliin godhu deemaa sisteemoota ulaagaa guutuu qabnu akka yeroodhaa yerootti subscriberiin keenya dafee nu dabalu fi viidiyoolee yeroo ol baafnu wantoota guuttachuu qabnu jira. Yoo kanan guutanne yeroodhaa yerootti subscriberiin keenya duraa gabbu'a yookaan maaliif wachaawriin keenya nurraa irrataa jechuun keenya waan hin oolleef jechuudha. Amma kana jira. Isa kanarratti yeroo jalqaba bannuudhaa eegallee wantoota sirriitti kiliir ta'ee taa'uu qabu jira. Tokkoffaa chaanaalii erga banattee hojjettiin seente boodatti chaanaalii tokko hojiif bantaa wanni ati bantee ittiin hojjetu sun yookaan barnoota yookaan bashannana yookaan immoo oduu uuma fedhee yoo ta'e addaan bee taa'uu qaba. By default iddoo gama harka bitaarra settingii iddoo gama jalaarra jirtu kanarra dhufuudhaan kilik godhachuudhaan upload default your channel jettee jirti. Viidiyoolee yeroo ol baaftu hunda isa kana keessatti waan hunda sirreeffattee fituu qabda. Upload default kana keessatti amma fakkeenyaaf basic info jaa. Basic info taayitiliin chaanaalii keetii maal akka ta'uu qabu. Amma fakkeenyaaf oduu himuu deemta taanaan oduu waan ati himtu sanii waan wal qabatu ta'uu qaba. Sanii fi inni itti aanu maali? Descriptionii. Descriptionii irratti maal fayyadamna? Hashtag. Hashtagin kun maaliif fayyadaa? Amma fakkeenyaaf news hayyuun newsii miidiyaalee addunyaa keenya gurguddoo barbaannee itti fayyadamna. Linkii newsii addunyaa irra jiru wajjin chaanaalii kee walissiidha. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni chaanaaliin keenya sarchi goonee nuun baane chaanaaliin keenya maqaa chaanaalii keenyaa namni yoo sarchi godhe hin argatu kan jirusan asitti murteessaan iddoo taayitileetu kanaa fi description jettu sana. Maaliif jennaan yeroo bantu san waan piyurii qulqulluu ta'e guutuu qabda turte. Yoo akkas hin taane maali karaa biraas jalaa deemuu danda'a. Saniif yooniif immoo karaa hin taane si jalaa deeme chaanaaliin kee dafee si guddachuu keessatti dhiibbaa guddaa sirra fiduu danda'a. Saniif sin fayyadu. Sirreeffattee jalqaba hoggaa banattu taayitiliin chaanaalii keetii descriptioniin kee walii hidhata qabaachuu qabanii wanni isaan himan. Amma fakkeenyaaf World News jeetiin dhufee asirratti news jedha. Newsii keessatti oduu taanee muuziqaallee fayyaduu dandeessa. Oduu keessa immoo ispoortii jira, waa'ee kubbaa miilaa akkasitti waan wal qabatu. Amma fakkeenyaaf hashtag fayyadamnee as keessatti hanga jecha 5,000 barreessuu dandeessa. Hashtag fayyadamtee Oro jettee yoo dhiifte wantoota Oroo taaniin walitti hidha. Hashtagin kun yeroo viidiyoo ol baaftu hunda kana qabatee ba'a. Or viidiyoo yeroo ol baaftu kanatti steepii ni jirti sirreeffachuu dandeessa. Habiraa jijjiiruu dandeessa. Viidiyoo ati hojjettu maqaan kee wal fakkaachuu sii qaba. Bareeda. Itti aansuudhaan immoo visibility iddoo kana irra kilik godhachuudhaan public, private and unlisted jira. Public godhachuu qabdan akka world wide ta'ee namni isinii arguuf
itti aansee taag iddoo itti kana jira. Taagii kanarra maal goota ni barreessitaa jechoota hanga 500 barreessitaa jechoota feetee jechuudha. Yeroo niif barreessitu koomaadhaan dabaluu qabda. Amma fakkeenyaaf oroo jettee koomaa yeroo jettee akkana si haa. Taagiinis bu'aa guddaa qaba. Waan oroo ta'ee fi chaanaalii kayaan maqaa isaa wal siibidha. Si fayyada. Itoophiyaa addaa koomaa dhugaa goote wal siidhaa deemaa jechuudha. Erga akkanatti upload default kana basic info voice dhuftee sirreeffatteen boodatti wanni yeroo hundaa isin irraanfachuu hin qabne maali gama jalaarra seevii jira. Osoo seeviin godhin immoo advanced setting keessa seentanii wantoota sirreeffachuu qabdan jira. Amma fakkeenyaaf standard YouTube license jira. Allow automatically right ta'uu qaba. Language illee add godhachuu dirqama ta'uu qaba. Fakkeenyaaf afaan Oromoo tiin oduu hin ta'u taate oduun ati himtu sun afaan Oromootiin akka ta'u namni akkasii beekuuf akkanatti raga tarkafattee iddoo afaan Oromoo barbaaddee irra fitachuun dirqama ta'a. Oromoo jira. Afaan biraallee aaditti godhuu danda'uu qabda. Ha biraallee yoo barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf afaan hedduudhaan waa'ee hin danda'aman ta'u. Title and description language maqaa afaan taayitilii fi descriptionii chaanaalii keetiitti ibsite dirqama haa'uu qabda. English United Kingdom zeen itti aansee dhumarra maal goota koomentii iddoo sana allow all koomentii yeroo hunda asirra ta'uu qaba. Namni viidiyoo kee hunda akka koomentii si godhuuf. Yoo san hin taane namni viidiyoo kee koomentii si godhuu hin danda'u. Atis koomentii namni si barreessu hunda arguu hin dandeessu waan ta'eef. Kana reeffattanii eega xumurtaniin boodatti iddoo gama jalaa kana dhufuun save iddoo itti kanarra kilik godhuudhaan save jechuudhaan by default xumurattanii jirtanii jechuudha. Egaa kana sirreeffachuun dirqama ta'a. Kana har'aaf bannoonni YouTube viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aantu walitti eegunutti nagaan turaa yeroo gaarii.